Daa'imman mirga balaa fi dhibee adda addaa irraa eegamuu, nagaan rafanii ka'uuf qilleensa fudhachuu, harma yookaan xuuxxoo hodhuu kan kana fakkaatan qabu. Mee fayyummaa fi nagoomii daa'imman keessaniif jecha wantoota gochuu hin qabne dursanii beekuu qabdan kan jedhu ilaalla. Yookaan dogoggora gurguddoo maatiin daa'imman isaanii reefuu dhalatan irratti raawwatan kan isaan beekanii dhiisuu qaban kan jedhu. Egaa chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Mata duree 1000 ol kan maatiin beekuu qaban hojjedheen jira. Sabskiraayib gootanii waan hedduu irraa barachuu dandeessu. Kan maatiin beekanii dhiisuu qaban keessaa kan jalqabaa dugdaan raffisuudha. Daa'imman dugdaan raffisuutu gorfama malee garaan raffisuun hin gorfamu. Akka ishee gadii kanaa garaan garagalanii raffisuun hin gorfamu. Garaan garagalanii raffisuun dhibee sudden infant death syndrome jedhamuuf daa'imman saaxila. Sudden infant death syndrome jechuun daa'imman tasa du'anii argamuu jechuudha. Kanaaf kan saaxilu keessaa inni tokkoffaan daa'imman fuula isaanii garaa isaanii garagalanii sirreetti raffisuudha. Kanaaf egaa kan gorfamu daa'imman dugdaan raffisuudha. Haa ta'u malee darbee umurii naannoo ji'a tokkoo kaasee yeroof bira taphataa garaan xiqqoo gargar ciibsinee deebisuu dandeenya. Garaan cibsuun faayidaa mataa isaa qaba. Daqiiqaa 10 hanga 15 fi umurii naannoo ji'a tokkootii eegallee haa ta'u malee garaan biraa ciibsinee deemuu hin qabnu. Bira teenyee ilaaluu qabna. Garaan gonkumaa raffisnee biraa deemuu hin qabnu. Dhibeen sudden infant death syndrome jedhamu kun biyyoota guddatan keessatti daa'imman hedduu ji'oota muraasa jalqabaa akka isaan lubbuu dhaban kan taasisu keessaa isa beekamaadha. Kun immoo kan inni yeroo dhiyoo as irra ta'e daa'imman gonkumaa akka garaan fuulaan garagalanii hin rafne dhorkuudhaanidha. Inni lammaffaan daa'imman keessan namni hundi akka dhungatu hin eeyyaminaa. Akkuma beektan egaa daa'imni gaafa jiru namni hundumtuu yeroo ol seenu dhungachuu barbaada, ilaaluu barbaada. Haa ta'u malee namni ol seenee dhungatee ilaaluu barbaadu kun hundumtuu inni kaan utaalloo qaba. Inni kaan michii yookaan ishee herpes jennu gorora keessaa qaba yoo ijaan mul'achuu baate iyyuu. Dhibeewwan adda addaa kan daa'imman dhungatanii itti darban utaalloo dabalatee hedduutu jira. Daa'imman reefuu dhalatan ittisoon qaama isaanii hin jabaanne talaallis ganaan fudhanne waan ta'eef dhibeewwan hedduun kan karaa hafuuraa fi gororaa daa'immanitti darban daa'imman miidhu waan ta'eef daa'imman keessan namni hundumtuu ol seenee akka dhungatu hin eeyyaminaa. Keessumaa namoonni utaalloo qaban namoonni dhibee adda addaa yoo qabu ta'e. Inni sadaffaan osoo harka hin dhiqatiin baachuu. Haadhas abbaas dabalatee namni kamuu yeroo bakkeetii mana galee daa'ima baachuuf yookaan kaasuuf jedhu jalqaba harka isaa saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qaba. Bakkeetii harka keenyaan waan hedduu qaqqabaa oollee qarshii dabalatee karaarraa waan adda addaa qaqqabaa oollee ittumaan nama dubbisaa oollee galee ittiin daa'imman baannee haasofsiisna taanaan dhibeewwan adda addaatti dabarsaa jirra. Namni daa'ima baatu hundi yeroo baachuuf jedhu dursee harka saamunaan akka dhiqatu taasisuun dirqamadha. Kun egaa akka daa'imni keenya dhibeewwan adda addaadhaan hin qabamne hin yaadna yoo ta'edha. Garbiroon daayipparii baay'ee jiidheerraa daa'imman irra kaa'u. Daayippariin baay'ee jiidhee yookaan kan ture yoo ta'e daa'imman irra tursiisuun gaarii miti. Daayippariin sa'aatii 3 yookaan 4 turraan hin jiidha. Sababni isaas daa'imman ammaa fincaa'u yeroo fincaa'an kan immoo fincaaniif bobbaan isaanii immoo asiidii fi keemikaalota adda addaa of keessaa qaba. Sun naannoo sanatti qabatee yeroo turu qaama daa'ima naannoo sanaa ni madeessa. Daa'imman ammaa fincaa'u waan ta'eef yeroo daayippariin isaanii jiidhu hin jijjiiru taanaan naannoo qaama saalaan isaanii mideessaa kun immoo daayipparraa jedhama. Takka immoo shiffennaa dabalata fangasii fi dhibeewwan adda addaa naannoo sanatti wal ga'uudhaan qaama daa'imaa madeessuu danda'u. Akkasumas yoo danda'ame keessumaa guyyaa guyyaa yeroo taphatu daa'imni osoo daayippariin godhatu ta'e irra gorfama. Sadaffaan uffatatti baay'isuu kan jedhudha. Haadholiin hedduun daa'imatti itti qorra jedhaniitu uffata gurguddaa hedduu itti maranii itti uffisu. Uffata hanga daa'ima barbaachisu olis ta'ee gadi itti uffisuun gaarii miti. Daa'imman salphaatti qorraaf saaxilamu, salphaattis ho'aaf saaxilamu. Yoo qaamni isaanii immoo uffanni itti baay'atee ho'ee fiivarii develop godhu, qaamni isaanii ho'aa, dihayidireeshinii develop godhu, dhangala'aan qaama keessaa irrata. Kanaaf hanga danda'ametti daa'immanitti uffata itti baay'isuun
gaarummaa hin qabu. Hanguma daa'immaaf barbaachisu ilaalanii uffisuu qofaaf gahaadha. Inni jahaffaan yeroo daa'imman boo'an callisanii ilaaluu yookaan dhiisuu akkasumas kophaa isaanii dhiisanii biraa deemuu. Daa'imman karaa isaan waa himatan yookaan karaa isaan waan isaanitti dhaga'ame himatan keessaa inni guddaa fi inni jalqabaan boo'uudha. Yeroo isaan boo'an callisuun hanga aarii isaanii dabaluudhaan, stress level isaanii dabaluudhaan guddina sammuu isaanii boodatti hambisa. Kanaaf yeroo isaan boo'an sababa isaan boo'an sana adda baasanii sirreessuu yaaluun barbaachisaadha. Yeroo isaan sirreessuu yaalan daa'imni akka neglect hin taane akka namni ta'e keer isaan godhaa jiru fiil godhu waan ta'eef guddina sammuu isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko boo'ee yeroo ta'e beela'eeti moo hirriba isaa dhufe moo daayipparii jijjiiramuu qaba moo baatamuu barbaade moo maadha kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Akkasumas adabuu maatiin tokko tokko daa'imman ji'a 8 ji'a 9 kan reeban kan qimmiidan kan kabalan jiru. Ragaanis akka mul'isutti daa'imman hedduun umuriin isaanii ji'a 12 gadi ta'e yeroo itti adabaman jiru. Maaliif adabuu? Yeroo isaan boo'anii dhiisuu didan, yeroo isaan amala dhaban, yeroo isaan waa godhan aaranii adabu maatiin. Daa'imman adabuun immoo gonkumaa gaarii miti. Daa'imman akkasii jechuunis daa'imman maatiin qimmiidaa reebaa guddisan, kabalaa guddisan gara fuulduraatti maatii isaanii amananii, maatii isaanii jaallatanii kaka'umsa waa baruu dhabuu kan duraarra amalli isaanii yerootti amala gaarii hin taane fidaa deemu. Daa'imman egaa akkuma beektan obsa barbaadu. Obsa barbaadu waan ta'eef maatiin yeroo daa'ima kunuunsan yoo daa'imni jeeqee yookaan boo'ee rakkisee yeroo aaran daqiiqaa muraasaaf biraa deemuu nama ta'etti kennanii biraa deemanii yeroo aariin isaanii irraa darbu deebuudha malee daa'imman adabuun miidhaa malee faayidaa hin qabu. Inni torbaffaan aannan loonii daa'immaniif kennuudha. Haadholiin tokko tokko harmi koo aannan hin qabu. Aannan xaasaa gatiin sanatti cimala jedhaniitu daa'imman ji'a 1 ji'a 2 aannan loonii kennu. Kaleef marrimmaan daa'immanii immoo aannan loonii toolereetiin godhuu hin danda'u. Aannan loonii pirootinii hedduu qaba. Hangi pirootinii aannan loonii keessa jiru marrimmaan daa'imaafis ta'e kalee daa'imaatti ni cima. Kun immoo miidhaa qaba. Kanaaf egaa aannan loonii hanga waggaa tokkotti hin gorfamu. Yoommoo naannoo dirqama kennuu qaba ta'e ji'a 9 booda bishaan xiqqoo itti maknee guyyaatti kan walakkaa liitirii caalle kennuufiin ni ta'a. Kanaan ol garuu hanga danda'ametti hanga waggaa tokkotti aannan loonii daa'immaniif gaarii miti. Waggaa tokko olii nyaata gaariidhaan aannan loonii ni gorfama. Aannan loonii qofa osoo hin ta'in hanga ji'a 6tti illee bishaan kennuufiin gaarii miti. Cuunfaa adda addaas jiusii adda addaas kennuufiin gaarii miti. Hanga ji'a 6tti bishaan ga'aan aannan harmaadhaa keessa waan jiruuf dheebuus ni baasa ni ga'a. 8ffaan wantoota isaan miidhaan irraa fageessuu dhabuu. Naannoo abiddi jiru, naannoo bishaan bulluqni yookaan danfaan jiru, meeshaa bishaan guutuu qabatee jiru. Naannoo kanarraa yeroo isaan daa'imanii bira ga'an irraa fageessuu dhabuun ofitti jigsuu, abiddaan of gubuu, bishaan immoo yoo meeshaa wayiitti guutee jiraate keessa bu'uu. Kun immoo miidhaa kana hin jedhamne fiduu danda'a. Kanaaf kanneen kana fakkaatu irraa fageessuu qabu. 1ffaan asiif achi raasuu. Daa'imman sossobuuf jecha asiif achi raasuun miidhaa hamaa fida. Daa'imman yeroo humnaan asiif achi raasnu boo'aniis haa ta'uu, haasofsiisuufis haa ta'uu tariitii sammuu keessatti dhiiguu danda'a. Sababni isaas hiddi dhiigaa sammuu daa'immanii salphaatti kan cituu danda'u waan ta'eef asiif achi raasuun daa'imman sana ni miidha. Kanarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa akka suura irratti argitan kanatti qabanii raasuun gonkuma gaarii miti. Garbiraan yaalchisuu dhabuudha. Daa'imman yeroo isaan dhukkubsatan akka nama guddaan himatan waan ta'eef yeroo mallattoo adda ta'e argan immideetilii mana yaalaa geessuun murteessaadha. Amma dhiisaa jedhanii callisanii mallattoo adda ta'e ilaalanii gaafa itti cimu mana yaalaa geessinaan miidhaa kana hin jedhamne fiduu danda'a. Erga daa'imni baay'ee miidhame booda mana yaalaa geessuun jijjiirama fiduu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroodhaan yaalchisuun baay'ee murteessaadha. Keessumaa hakiima daa'immanii biratti. Garbiraan haadha buddeenaadha. Daa'imman umurii ji'a 1 booddee haadha buddeenaa yookaan injiraan naatii afaan kaa'uu dandeenya. Haa ta'u malee yeroo isaan beela'an harma yookaan xuuxxoo bakka buusnee afaan kaa'uu hin qabnu. Akkasumas umurii ji'a 1 dura kennuuf hin qabnu. Umurii ji'a 1 dura aannan harmaadhaa xuuxxuu didu yoo haadha buddeenaa afaan keenya mi'eeffachiisne. Akkasumas ji'a 1 boodas yeroo isaan beela'an aannan bakka hin bu'u harmaadhaa bakka hin bu'u waan ta'eef kennuuf dhiisuu qabna.
yeruma isaan akka taphatan qofa ji'a tokko booddee kennuufii dandeenya. 14ffaan waliin rafuudha. Yeroo waliin rafnu tarii ofii keenya irra ciisuu dandeenya, itti bu'uu dandeenya yookaan immoo uffata nuti uffannee jiru yookaan boraatii yookaan tiraasii nuti irra ciisnu daa'ima ukkaamsuu waan danda'uuf abbaa fi haati daa'ima waliin siree tokko irra akka rafan hin gorfamu. Kan gorfamu goluma tokko keessa siree garaagaraa irra akka rafanidha. Gola garaagaraas akka rafan hin gorfamu. Goluma tokko keessa ta'ee siree garaagaraa qofaa isaaniitti siree qabaachuun gaariidha. Inni dhumaa hundi keessan kan beektanii daa'ima harma hoosisuu dhabuu, talaalchisuu dhabuu, ifa aduutti baasuu dhabuu miidhaa hedduu qaba. Harmi haadhaa faayidaa hedduu qaba. Kanaaf hanga ji'a ja'aatti harma haadhaa qofa hoosisuu, ji'a ja'a hanga waggaa lamaatti immoo nyaata dabalataa waliin harma hoosisuun barbaachisaadha. Talaalliinis akkasuma faayidaa hedduu qaba. Ifni aduullee akka isaan dhibee vaayitaamin D hanqina akkasii hin godhanne, dhibee rikeettis akka isaan hin godhanne ni jabeessa waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii, gaaffii qabaannaan keessumaa mata duree kanarratti nu hojjedhu jettaniin isin hojjedhaa. Koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.